harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnaa Waabeekooti. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Godinaalee garagaraatti waraanni bilisummaa Oromoo aleellaa loltoota mootummaa irratti fudhachuu itti fufee jiraachuun himame. Gurri geejjiba qeerroo bilisummaa Oromootiin kaawwamee jabaatee itti fufuuf miidiyaaleen qabsoo Oromoo utuban ibsaa jiru. Gareen fiinxaleessaa Faannoo Amaaraa lola guyyaa kaleessaa Oromoota Walloo irratti raawwateen namoota nagaa hedduu ajjeesuu fi kanneen biroo immoo madeessuun dhagahamee jira. Waldaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ibsa baasteen abbaa amantaa ishee gorsa ammeenyaa dabarsan otoo hin balaaleffatin dabartee jirti. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii. Waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee adda addaatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhachuu itti fufee jiraachuun himame. Godina Arsii Aanaa Digaaluu Xiyyootti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa haleeluunis himamee jira. Godina Arsii Aanaa Xiyyoo ganda Jaamoo keessatti ganama har'aa waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwachuunis himamee jira. Loltoonni mootummaa maqaa sakatta'iinsa waboo jedhuun socho'aa turuu isaaniis maddi keenya ibseera. Aanichatti ganama har'aa hidhattoonni mootummaa gurmaa'uun shanee sakattana jechuun bobbirra otoo jiranii balaan hin eegamin isaanitti bu'uun aleelamuun isaanii himamee jira. Haaluma wal fakkaatuun giddugala Oromiyaatti injifannoon galmaa'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola aanaa miidhaqanyitti raawwateen hidhattoota siyaasaa magaalaa Baallamii keessa jiran baasuun meeshaalee hedduu fudhachuus waboon himee jira. Oduu biraatiin Wallagga Bahaa Aanaa Arjootti wal waraansi qaamolee kanneen gidduutti adeemuu maddi keenya ifoomseera. Loltoonni mootummaa aanichatti uggura geejjibaa fi mala qeerroo bilisummaa Oromoon labsame akka cabsaniif uummata kakaasaa otoo jiranii waraana bilisummaa Oromoon walitti ba'uun walaleeluun himameera. Aleellaa kanaan miidhaan akkamii garee kamirra akka mudate hanga ammaatti adda hin bahin jira. Kaabinoonni mootummaa uummata nagaa kakaasuun shanee balleessana jechuun uummata abiddatti oofaa jiraachuus maddi keenya nuuf ibseera. Gama biraatiin miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa bakkoota hundatti waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun itti dabalamuu itti fufaniiru. Guyyaa har'aa godina Wallagga Bahaatti loltoonni mootummaa Itoophiyaa 9 waraana bilisummaa Oromootiin simatamuus odeeffannee jirra. Gurri geejjibaa qeerroo bilisummaa Oromootiin kaawwame jabaatee itti fufuu miidiyaaleen qabsoo Oromoo utuban ibsanii jiru. Karagaan miidiyaa keenya biyya keessaa arganne irraa ibsutti gurri daandii fi imalaa qeerroo Oromootiin kaawwame godinaalee Oromiyaa hundaa keessatti jabaatee itti fufuu fi dhiibbaa cimaan mootummaa mudachaa jiraachuun ibsameera. Gurri kun godinaalee naannawaa Finfinneetti daran kan jabaatee fi konkolaattonni magaalaa Finfinnee seenuu fi ba'uu akka hin dandeenye ibsamaa jira. Akka ibsa madda keenyaatti godinaalee lixaa, godinaalee bahaa akkasumas godinaalee kaabaa irraa konkolaattonni kamiyyuu Finfinnee seenaa akka hin jirre kan ibse hoggaa ta'u kanneen uggura cabsuu yaalan immoo adabamaa jirus jedhee jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa uggura geejjibaa fi daandii kaawwame kana cabsuuf yaalaa kan jiran hoggaa ta'u konkolaachistoota humnaan qabuun uummata akka fe'an taasisaa jiraachuu maddi keenya himeera. Akka fakkeenyaatti godina Shawaa Lixaa Aanaa Aadaa Bargaa fi godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti qaamoleen nageenyaa mootummaa caasaa isaanii bobbaasuun konkolaachistoota dirqisiisaa akka jiran odeeffannee jirra. Konkolaattonni Finfinneedhaa gara Salaalee deeman guyyaa lammaffaaf fe'umsa qabatanii dhaabbatanii akka jiranuu fi kanneen Finfinnee seenuuf turan immoo fe'umsa isaanii ofirraa buusanii akka jiran maddi keenya nuuf ibsee jira. Gurri kun kaayyoo dinagdee mootummaa laamshessuu fi mootummaan gaaffilee saba Oromoo akka deebisuuf dirqisiisuudhas jedhamee jira. Kanaanis konkolaataan isaanii akka jalaa hin miidhamne kanneen hin barbaanne abbootiin qabeenyaa konkolaatota isaanii kan dhaabbisan hoggaa ta'u qaamoleen nageenyaa mootummaa poolisoota 2-3 ramaduun konkolaachistoota waliin deemna jechuun dirqisiisaa jiraachuu maddi keenya nuuf ibseera. Gareen fiinxaleessaa Faannoo Amaaraa lola guyyaa kaleessaa Oromoota Walloo irratti raawwateen namoota 7 hoggaa ajjeesu 23 immoo madeessee jiraachuun himame. Fiinxaleessaan Amaaraa Faannoon yeroo garagaraatti uummata Oromoo Walloo balleessuuf lola banaa tureera. Gareen kun maqaa waraana shaneetu achi jira jedhuun uummata qonnaan bulaa ta'e weeraraa tureera. Tibba darbe wal waraansa mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduu gugachuun maqaa shanee jedhuun dargaggoota hedduu mana hidhaatti guuruun bakka tokkotti walitti qabuun rashanaa tureera. Gareen kun Oromoo Walloo
yoo balleessu malee kan hin cimne ta'uusaa kan mirkaneessu immoo yeroo ofiifuu rakkoo keessa jirutti carraa argate hundatti fayyadamuun qonnaan bultoota Walloo haleeluu isaati. Kanaanis lola guyyaa kaleessaa aanaa Jillee Dhummuugaa bakka Halaalaa jedhamutti raawwatan lubbuu namoota nagaa 7 hoggaa balleessuu namoota 23 immoo madeessee jira jedhame. Gareen kun aanota godina addaa saba Oromoo daangessan hundaa keessatti lola banee kan jiru hoggaa ta'u miidhaa guddaa geessisaa jiraachuunis beekameera. Miidhamtoonni rasaasa garee badii kanaan madaa'an yaala fayyaaf gara magaalaa Adaamaa kan dhufan hoggaa ta'u ilmaan Oromoo birmannaa akka taasisaniif gaafatamaa jira. Waldaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ibsa baafteen abbaa amantaa ishee gorsa ammeenyaa dabarsan otoo hin balaaleffatiin dabartee jirti. Waldattiin karaa hoogganaa mana amantichaa Abuune Maatiyaasiin dabarsiteen waldaan amantaa Ortodoksii jaalalaa fi nageenya labsitii jedhee jira. Waldattiin itti dabaluun waltajjiileen keenya bakka tokkummaa uummataa itti barsiifnu jechuun ibsa xiqqoo tokko baaftee jirti. Haa ta'u malee abbootiin amantaa waldaa Ortodoksii jechoota jibbisiisoo saboota gidduutti walitti bu'iinsa uuman dubbachuun beekamu. Abbootiin amantaa waldattii barsiisota ajjeesuu garaa jabaachuu gosaa fi amantaan namoota arrabsuun beekamu. Jaalala labsuu kan hin beekne waldattiin barsiifata amantaan alatti meeshaalee waraanaa kuusuu fi hojii xonqolaa hojjechuun dachee Oromiyaa xureessaa jiru. Kanaan dura abbaan amantii Abuune Naatnaa'el jedhamu sabni Minilikiin hin barbaanne Madagaskaritti deebi'uu qaba jechuun isaanii ni yaadatama. Torban darbe keessa abbaan amantii Ortodoksii Itoophiyaa Abuune Luqaas miseensi waldaa isaanii tokko of qopheessuun hojii ajjechaa akka raawwatuuf ergaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Kanaanis guyyaa kaleessaa ibsa kan baafte waldaan Ortodoksii Itoophiyaa dubbiiwwan jibbisiisoo ni balaaleffanna haa jettuyyuu malee miseensa waldaa ishee ammeenya labse maqaa dha'uurraa of qusattee jirti. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.